Warroonni lakkoofsi bilbilaa nagaa fachaa turtan sirriitti na caqasaa. Keessattuu naannoo maqaa dha'u kana sirriitti yaadatti qabadhaa. Lammiileen kibba Liibanoon keessa jirtan Taayiraa, Suur, Binti Jibeel, Barjuujes, Nabatiyyaa, Saayidii fi naannoo washii kan jirtan. Lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 3735451 yookiin Duwwaa 3871089. Akkasuma baha Liibanoon keessatti kan argamtan. Albeek, Beekaa, Shaaloqii fi naannoo washii kan jirtan. Lakkoofsi bilbilaa 8177625251 yookiin 8163 irratti dubbisuun lakkoofsa paaspoortii keessanii guuttadhaa. Lafa isin jirtanii ufanii isin fuudhanii karaa biyyaatti galtan. Carraa kanatti immoo fayyadama. Baga gammaddan. Madaamii keessan in ilaallatu. Kuni dhimmichi dhimma mootummaa keenyaati. Nagaan siniif baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii nagaa qabaachuu waan hundarra caala nagaa qabaanna nu walitti deebinaa nama borutti illee nagaa qabaatu rabbiin lafa isin jirtanii tiksee gaarii siniif haa ta'u inni mana isin baasisinaa tiksu siniin jedha. Egaa ergaan gara itti dhufetti viidiyoo kana laayikii godhaa sheerii godhaa ijoollee baay'ee biraan ga'a daraa keessanii viidiyoo jalqaba gubbaa irratti isinitti argisiise kana micayyoon kun biyya kana keessa jirti natti fakkaatee Beeruutiin jechaadha. Inna imbaasini jettee maxxashitee micayyoon kun turee jira viidiyoo ishii namoonni baay'ee sheer natti godhan illee jala seeneen ture jechaadha. Ammam dhugaa ta'ee fi ammam hin beeku ani ijoollee jalaa kaasuu danda'u ta'uu hin beeku waan irraa beeku hin qabu jechaadha. Garuu waa tokko isin himuu barbaade viidiyoo kana gubbaa irratti liinkii tokko isiniifan ka'a liinkii sana dhaggeeffadhaati viidiyoo sagadi qabaati lakkoofsa bilbila kiyyaa qabadhaa dhumarra jira qabadhaati kottaa ijoolleen asiin Beeruutiin keessa jirtan jechaadha akkasuma warroonni goddanyaa keessanillee as keessa jiru biyya biraarraa viidiyoo kana kan dhaggeeffachaa jirtan lakkoofsa keessanii fi godhattanii dhuftanii garee wayii hidhamee jira. Sanatti isin dabala jechaadha keessa yoo na dubbistanii hunda keessan isin dabalee rakkoon tokko yoo jiraate waan sobarraa fagaatee waan dhugaa ta'ee karaa imbaasiitiinis ta'ee gara dhufe jechaadha wanti kun wanta dhugaa ta'e irratti kan hojjetan ijoollee as keessa jiran jechaadha. Sila kanaaf keessan na dubbisuu dandeessu yeroo viidiyoo kana xumure liinkii isaa jala koomentii jalaqaa isa gadi tuttanii viidiyoo isaa dhumarra jira lakkoofsi nani dubbadhe lakkoofsa kiyyaadha qabattanii dhuftu siniin jedha inni micayyoon amma dubbatte immoo lakkoofsa imbaasiiti. Egaa yeroo kanatti imbaasiin akkamsiin jalaa qabuu danda'a jedhee yaadu waaqayyo nagaa buusaa nagaan hin bu'amaa miti hamshiri siniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani kaleessa halkan hamma sa'aatii 10 akka Beeruutitti beektu waan ta'eef yeroo sanaaf hin rafne jechaadhaan sagalee ijoollee baay'ee doon fide asirratti ni maxxasee dhugaa rabbiitti baay'eetu keessan sin dhiphata hin rafne yoo shillim jedhe ammas innaa rukucha addaatiin inni kaleessaa jechaadha halkan muluu as bulanii waan ta'eef rukutaatuma bulanii sanas ta'ii kanas ta'ii waaqayyo nagaadhaan nu baase nagaadhaan nu agashu obboloota kiyya siniin jechuu barbaada. Kanaaf lakkoofsa bilbila kiyyaa hadaraa keessan qabadhaa imbaasiirraa yoo wanti dhufullee jiraate yookaan ijoolleen imbaasii gaafatanii fakkeenyaaf ijoolleen paaspoortii hin qabne jiraachuu danda'u biyya kana keessa an paaspoortii qabanis yookaan immoo madaamii isaanii ittiin kennine as keessa jiraachuu waan danda'aniif isaan kanaaf immoo ijoollee yoo walitti dhuftanii waan jiru rakkoo jiru wal wajjin mari'achaarra deeman irra gaariidha. Biyyi tuni nagaa taatee nagaatti buute taana nagaa bu'eera bakka wanti hundumtuu hafeera taanan ijoolleen itti fuftanii hojjetachuu barbaadanis walumaan itti fuftanii hojii keessan hojjetatu jechaadha. Akkasuma ijoollee yeroo kana keessatti fakkeenyaaf naannoo kaleessa kun akkasitti rukutaa turan magaalaa kana keessa bakka tokkicha wantichi jechaadha naannoo sana kan jiran kaasaanii kan baqatanii baay'ee isaaniitu jira isaan wajjin kan baqatan jechaadha. Ijoollee akkanaa dirqama wal baruu wal beekuu sin barbaachisa yeroo jalqabaa lolli kun jalqabu kaasee ani waan tokko siniif jechaan ture jechaadha viidiyoo kiyya hordoftanii adaraa keessanii obboloonni biyya kana keessa jiraatanii waa sin qunnamuun beektanii garuu waaqayyo sinaa eeguu hunda kan dursu waa sinirra ga'uun beektanii lakkoofsa walii keessanillee qabadhaa jechaan ture jechaadha. Egaa wanti nani jechaa ture hundumti isaatu kun taa'ati jira humaa miti siniin jedha waaqayyo immoo sinaa tiksu. Kanaaf lakkoofsa kiyya qabachuudhaan gara keessatiin dhuftanii na dubbistu ani immoo gara sanittas hin dabalaa.
obboloonni as keessa jirtan adaraa keessa wal barbaaddu lafa rakkatanitti illee wal barbaaddu siniin jedhaan yoo sababiin ani ijoolletti garee sanatti sin dabaluu barbaadeef maali seetan ani carraa banameera yoo ta'e tiketa kutadhee galuu waan hin danda'uuf jechaadha. Ijoolleen kun immoo itti fuftanii hojjechuu barbaaddu yoo ta'e yoo biyyi kun nagaa qabaate itti fuftanii hojjettu ijoollee kana wal baruus sin barbaachisa siniin jedha. Namni tokko yoo biyya kam keessattuu yoo wal bare yoo rakkoo walii keessanii hirmaattu amantaadhaan otoo waliin qoonne lafti kun jechaadha lafa itti walitti rakkoo wal wajjin hirmaannu malee wal amantaa akkasiitii baloo amantaa akkasiitii isa jedhamu miti waan sinii galuu qabu jechaadha. Wala rakkoo kamiyyuu waliif hirmaachuu dandeenyu nu Itoophiyaawidha bakka Itoophiyaa nu waan ta'eef amantaan keenya bakka. Kanaafiyyuu adaraa keessan isiniin jedha warri bilbila qabdan sagalee koo kana dhaggeeffattanii na dubbisuu dandeessu isiniin jedha obboloota kiyyaa rakkoon otoo isinirra hin ga'in homaa miti kanaan booda nagaan bu'a fakkaata. Nama nagaan bu'ee fi borummoo nagaan nu bu'eera galata isaa jennu Waaqayyo nu haa taasisu isiniin jedha cinqii kana keessaa nu haa baasu. Homaa miti amshir warri bukkee sana jirtanis warra halkan muluu akkuma kootii hirriba dhabdanii bakka shillimbinin jechaa bultan jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani teessoo wayii samaayii keessaa qabu moo wanta irra taa'aniin jedhe dhugaa waan gaaffii natti ta'e jechaadha. Ammas yoo rukute ammas hin rukutu saatiidhaan wanti kun jechaadha. Waasaatu na dhibi jarri wal duuba dhufu ta'uu wannumti isaa hunaa galuu didee sanas ta'ii kanas ta'ii. Isa wal lolan isaantu beekaa ijoollee keenya bichaa Waaqayyo lafa isaan jiranitti haa tiksu malee wal barbaadan siniin jedha obboloota kiyyaa adaraa keessanii adaraa otoo lubbuudhaan jirru walaa barbaan waan antaazabe keessaa fi waan dhibe keessaa jechaadha. Biyyoota kaan keessatti gaafa rakkoon tokko mudatee wanti tokko ta'e jechaadha. Lammiilee keenya kadhadhe warri miidiyaa gurguddaa qaban jechaadha bahanii warrataniiti lammii isaanii adaraa jedhanii warrataniitu hundumti isaaniitu sagalee ta'anii lammii sun akka gargaaramuu gochuu danda'u. Biyya kana keessa kan jiraatan ijoollee biyya kana keessa jiraatan ijoollee dhuma xixiqqoo miidiyaa xixiqqoo qabdutu sagalee ta'a malee namni miidiyaa gurguddaa qabu. Sagalee ta'uu dhiisati eessa jirtuyyuu akkamitti jirtuyyuu hin jedhan maaliif an beeku ani maaliif akka ta'e obboloota kiyyaa namni sagalee ta'ee homaa isinii gochuu hin danda'u Waaqayyo sagalee nuuf haa ta'u Waaqayyo isa waan hundumarra caalu nagaadhaan biyya kana keessaa nu haa baasu sababeessa kan inni jedhe hundumtuu hin taa'in raawwata waan ta'eef kan isaa immoo eeggachuutu gaariidha. Sila kanaafiyyuu homaa miti isiniin jechuun barbaada nama biraa abdii hin godhannu namarras yaada keenya godhannu namni boru nu biraa duuti waan ta'eef duunus jiraannus harka Kiristoosiin jirraa adaraa keessanii isiniin jechuu barbaada obboloota kiyya wal barbaada ijoollee baay'ee nama gargar bittinnaa'anii jiru bilbilli isaanii cufaa kan ta'e illee hin jiru obboloonni jedhanii keessanillee natti himan danuu isaaniitu jiru jechaadha kan bilbilli isaanii cufaa ta'ee bakki isaan jiranillee hin beekne. Tarii fudhatanii gara baadiyyaa gara bakka xarafiitti illee yoo dheessan jechaadha. Ijoollee baay'een immoo rakkoo cimaa keessa illee akka jiran illee haasaa jiru siniin jedha. Adaraa ijoollee rakkoo keessa jirtu warri mana kireeffattanii jirtan obboloota kiyya ofitti qabaayi. In dabarte waan ta'e waan dabarte kana jettanii jenneetu obboloota keenya warra rakkoo cimaa keessa jiranii akka nu illee isaanitti akka rakkoo walii hirmaannu siniin jedha adaraa rabbii keessanii siniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatoomaa nagaa Waaqayyo nuuf haa kennu lafa jirtanitti immoo akkuma amantii keessanitti kadhadhaa du'aayii keessan godhadhaa ni nagaadhaan sin baase nagaadhaan sin agashuu ibiddatti hamaatti sin illaatin siniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa nagaan naaf turaa viidiyoo guyyaa hojjechuudhaaf dhugaa rabbiitti baay'ee keessi koo nagammadee hin jiru kamis yoo ta'e homaa miti siniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa warra haaraa dhuftan immoo maamila koo ta'uun dagatinaa siniin jedha turtii gaarii baay baay.